Akkam nagaa jirtu hordoftoonni nagaa tubii nuti nagaa jirra galata isaa akkuma baratamee barumsa kallattiin barachuu barbaadan afaan ingiliffaa afaan oromoo akkasumas immoo afaan amaaraa iimoodhaan lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu. Chaanaalichaaf immoo yoo haarawaa yoo taatan subscribe gootanii chaanaalicha yookaan immoo viidiyoo ilaaluu akka hin irraanfanne. Yeroo darbe keessatti waa'ee present tense structure akkasumas immoo faayidaa sirriitti ilaallee turre. Har'a immoo waa'ee faayidaa akkasumas immoo structure present continuous tense kan sirriitti ilaallu ta'a. Amma kallattiidhaan gara barumsachaatti haa dabarru. Present continuous tense. Afaan Oromoodhaan present continuous tense jechuun hennaa ammeennaa jedhama. Egaa present continuous tense structure isaa yookaan immoo caasaan isaa positiiviidhaaf sentence positive jechuudha, sentence negatiiviidhaaf akkasumas immoo yeroo gaaffii ta'u garaagarummaa qaba. Amma kan ammaa kuni structure of affirmative sentence yookaan immoo caasaa sentensiin isaa yommuu positive ta'u jechuudha. Structure jechuun caasaadha of affirmative sentence affirmative yookaan positive sentence jechuudha. Structure in is subject plus is or am plus are or are plus verb 1 plus ing plus object jenne jechuudha. Subject matima eda'uu is yookaan am or are eda'uu verb yookaan immoo gochima tokkoffaa ing itti eda'uudhaan jechuudha. Sana booda antima dhumarratti itti naannaa jechuudha. Structure in isaa kana qabachuudhaan sentenceota adda addaa ijaaruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani immoo kana fudhadheen jira. I jennee akka subjectiitti jechuudha. I dhaan I waliin kan deemtu amidha. I am eating a bread kan jedhu yoo fudhanne maalinni I yoo jenne yeroo hundaa ami fudhanna. Am are fudhachuu hin dandeenyu. Are kan fudhannuuf immoo you we they warra ta'aniifidha jechuudha. Are jenna. Warra immoo third person singular ta'aniif she he itiidhaaf easy fayyadamna jechuudha. Haala kanaan sentence ijaarra jechuudha. Sentence jalqabaa fakkeenyaaf I am eating a bread. Ani daabboo nyaachaan jira. Hoo jenne maa'inni ami fayyadamneerraa jechuudha. Haala sanadhaa kan itti aanu immoo you we they dhaan immoo fakkeenya tokko fakkeenyaaf you are eating a bread. Ati daabboo nyaachaa jirta jechuudha. Kan itti aanu immoo isin we fi they dhaan haala kanaan ijaaruu dandeessu. Kan itti aanu immoo she dhaan yookaan warra third person singular ta'in she is eating a bread. He fi itiidhaan immoo haaluma kanaan ijaaruu dandeessu. Garuu wanti sirriitti adda baafachuu qabdan she he itiidhaaf yeroo hundaa is fayyadamna. She are hin jennu, she am hin jennu. Haaluma kanaan immoo you we they'dhaaf immoo yeroo hundaa are fayyadamna. You am you is jennee hin fayyadamnu jechuudha. Kan itti aanu immoo wanti isin hubachiisuu barbaadu eating kan jedhu kuni verbidha. Verb plus ing. Iddoo kanatti verbii barbaadan galchitanii too sentensii barbaadan uumuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf I am playing a basketball odoon jedhe I am playing a basketball. Playing kan jettu sun verb 1 plus ing dha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan sentensoota dhibbaa ol kumaatamaan lakkaawwaman ijaaruu dandeessu jechuudha. Kan itti aanu immoo structure of negative sentence yookaan immoo caasaan isaa negative yoo ta'e maal ta'a kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu structurein isaa yookaan caasaan isaa negative sentence yookaan ima negative ijaaruu yogguu barbaadan subject plus is or am or are plus not plus v1 plus ing plus object jechuudha. Subject matima eda'uu is yookaan immoo are yookaan am eda'uu nootii itti edaana jechuudha. Nootii edaanitti negative goona jechuudha sentensicha yookaan immoo himicha. Nootii eda'uudhaan negative goona jechuudha. Sana booda verb 1 plus ing plus object yookaan antima itti edaana jechuudha. Egaa haaluma kanaan I am not eating a bread duratti immoo I am eating a bread. Daabboo nyaachaan jira kan jedhu sana negative itti yogguu jijjiirru I am not eating a bread yookaan daabboo nyaachaa hin jiru jechuudhaaf jechuudha. Yeroo haasaa jirru kanatti daabboo nyaachaa hin jiru jedhee ibsuudhaaf maal itti fayyadamna? Not jennee itti fayyadamna jechuudha. I am not eating a bread. Haaluma kanaan immoo you we they dhaan you are not eating a bread.
ati daabboo nyaachaa hin jirtu. Wiizeedhaan immoo haaluma wal fakkaatuun ijaaruu dandeessu. Kan itti aanu immoo she he itiidhaan she is not eating a bread. Isheen daabboo nyaachaa hin jirtu. Haaluma kanaan he fi itiidhaan isin immoo ijaaruu dandeessu. Kanaafuu wanti adda isa godhu structure of affirmative sentence irraa nootii itti ida'u qofaadha jechuudha. Kanaafuu nootii itti hidhaatanii affirmative sentence gara maalitti jirtu negative sentence itti jirtu jechuudha. Wanti tokko immoo isin hubachiisuu barbaadu she he bakka iddoo she fi heetti maqaa namaa fayyadamuu dandeessu. She jechuun dubartiidhaaf. Fakkeenyaaf iddoo she kana caaltuu, boontuu, magartuu jettanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Magartuu is not eating a bread. Haala sanaan heedhaafis akkasumas tolaa, badhaadhaa jecha itti fufuu dandeessu jechuudha. Badhaadhaa is not eating a bread. Haala saniin fayyadamuu dandeessu. Kan itti aanu immoo structure of interrogative yookaan question formidha. Structure of interrogative karaa gaaffiitiin immoo caasaan isaa maal fakkaata kan jedhu kan ilaallu ta'a. Mee jalqaba irratti immoo aamiidhaan gaaffii akkamitti yookaan aamii fi aayidhaan gaaffii akkamitti akka uumnu sirriitti haa ilaallu. Am I eating a bread? Am I eating a bread? Amni akka duratti affirmative sentence irratti ilaalaa turre. I am eating a bread ta'a ture. Affirmative sentence isaa garuu gaaffii yogguu uumuudhaaf deemnu am kan jettu sana gara fuulduraatti fiduudhaan sana booda am I eating a bread jenne jechuudha. Dhuma irratti immoo mallattoo gaaffii godhuu keessan akka hin irraanfanne don't forget writing or putting question mark at the end of the question. So dhuma irratti question mark godhuu keessan akka hin irraanfanne. Structure isaa am kan jedhu kinoo structure keelloo keessa jirtu sana ilaala. Is or am or are plus subject plus or plus not plus verb 1 plus ing object. Nootii asitti kan fide gaaffii negatiivii uumuu yogguu barbaadan nootii eda'uu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf am I not eating a bread jenne haala saniin uumuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yogguu affirmative sentence ta'uu is am arin subjectiidhaan booda dhufti. Garuu immoo gaaffii yogguu ta'u dursanii dhufuudhaan gaaffii uumuudhaaf fayyadu jechuudha. Aariidhaaf immoo zayuu irratti affirmative sentence akkasumas immoo negative sentence irrattis laallee jirra. Are kan jettu they are eating a bread jennee dhimma tokko uumne jirra. Garuu gaaffii uumuudhaaf immoo are gara fuulduraatti fiduudhaan are they eating a bread jennee we fi yuudhaan immoo isin haala kanaan yaala. Easyidhaan immoo is she eating a bread? Is she eating a bread? He fi itiidhaan haaluma kanaan yaaluu dandeessu jechuudha. Eating kan jettu verbidha. Verboota garagaraa immoo iddoo buustanii himoota gaaffiiwwan adda garagaraa uumuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu iddoo akkuma isiniin jedhe immoo iddoo she fi he maqaa nama dhuunfaa fayyadamuu dandeessu. Haala saniin gaaffiilee garagaraa uumuu dandeessu jechuudha. Tolee, caasaa fi caasaan isaa negatiivii keessatti negatiivii immoo pozitiivii akkasumas gaaffii keessatti maal akka fakkaatu ilaallee jirra. Ammoo faayidaan present simple continuous maal fakkaata kan jiru kan ilaallu ta'a jechuudha. Faayidaan inni tokkoffaan present simple continuous for an action going on at the time of speaking yookaan immoo dalagaa yeroo dubbii kana dubbachaa jirru taasifamaa jiru ibsuudhaaf kan gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf I am teaching yookaan immoo ani barsiisaan jira jechuudha afaan oromoodhaan. Ani barsiisaan jira hogguun jedhu afaan oromoodhaan yeroo amma dubbii kana gochicha barsiisuu raawwachaa jira jechuudha. Ingiliffaanis akkuma san I am teaching hogguu jennu gochichi yeroo dubbii kana raawwatamaa jiraachuu kan ibsudha jechuudha. Biirratti immoo the horse is eating a grass. Fardi marga nyaachaa jira kan jedhudha. Fardichi yeroo dubbii kana marga nyaachaa jiraachuu isaa ibsa jechuudha. Kan inni lammaffaa immoo action yookaan immoo gocha dhaabbataa hin taane tokko ibsuudhaaf present simple continuous fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf I am reading a novel yookaan immoo ani asoosama dubbisaan jira kan jedhudha. Asoosama yogguu dubbisnu sani gochichi dhaabbataa miti yeroo muraasa wayitiif gochicha sana ni
hojjanna jechuun ni dubbisna. Erga dubbisneen booda immoo gochicha ni dhaabna. Gocha akkanaa kanneen ibsuudhaaf maal fayyadamna? Present simple continuous fayyadamna jechuudha. I'm reading a novel. B irrattis I am watching saqalaa diraamaa saqalaa laalaan jira kan jedhuudhaafis wantoota akkanaatiif saqalaan diraamaa amma fakkeenyaaf sa'aatii 11 dur keessatti sa'aatii dur yeroo duraanii yogguu dabarfamu sana sa'aatii 11 amma 12 naannoo sanatti dabarfama. Amma sanii ni ilaalla sana booda immoo guyyuma guyyaadhaan jechuudha. Garuu gochichi sun temporary dha, dhaabbataa miti, yeroo murtaa'aa fi gocha akkasii sana ibsuudhaaf maal jennee maal fayyadamna? Present simple continuous fayyadamna jechuudha. Faayidaan inni sadaffaan immoo for an action that has already been arranged to take place in the near future yookaan immoo dalagaa gara fuulduraatti yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Hojjetamuudhaaf karoorfame tokko ibsuudhaaf present simple continuous fayyadamna jechuudha. Keessattuu wanti adda baafachuu qabdan near future kan jettu tanaadha. Near future jechuun dhiyoo jechuudha. Dhiyeenya kanatti garuma dhiyeenyaa fakkeenyaaf guyyaa lama yookaan immoo guyyaa tokko sa'aatiiwwan keessatti kan hin dabarre jechuudha. Gara fuulduraatti gocha raawwachuuf deemnu ibsuudhaaf present simple continuous fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf I am going to cinema tonight. Ani sinimaa galgala nan deema jedhudha. Ani sinimaa galgala nan deema jechuudhaaf. Maanis galgalaadha, baay'ee dhiyoodha. Guyyaa tokko kan guyyaa lama kan darbee mooti. Wanta akkasii sana sirriitti near future kan jettu tana sirriitti hubattanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. I am going to cinema tonight. Tonight kan jettu tun nearidhaan near future ibsiti jechuudha. Har'a halkan sinimaa nan deema jechuudhaaf jechuudha. Kan bimoo yoo I am going to party in the next 2 hours jedha. I am going to party in the next 2 hours. Sa'aatiiwwan lamaan dhufan keessatti party nan deemadha kan jedhu. Kanaafuu sa'aatii lamaan dhufan keessatti nearidha. Sa'aatii dhufuuf baay'ee dhiyoodha jechuudha. Kanaaf faayidaan inni sadaffaan present simple continuous dalagaa gara fuulduraatti baay'ee gara fuulduraatti dhiyoo ta'eef yeroo dhiyoo ta'e raawwatamuuf karoorfame tokko ibsuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Faayidaan inni afuraffaan immoo to express an action in progress but not necessarily at the time of speaking yookaan immoo gocha gara itti fufiinsaan gara fuulduraatti akkasumas immoo yeroo ammaa kana hojjetamaa jiru akkasumas gara fuulduraatti itti fufu ibsuudhaaf garuu immoo gochichi yeroo dubbii kana hojjetamuun isaa barbaachisummaa kan hin qabne ibsuudhaaf present simple continuous fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf I am writing a novel these days. Guyyaa kana ani guyyoota kana asoosama barreessaan jira jechuudha. Ani guyyoota kana asoosama barreessaan jira. Asoosama barreessuun kiyya beekamaadha, itti fufiinsa qaba. Garuu immoo yeroo dubbii kana asoosama barreessaa jiraachuun kan koo barbaachisummaa hin qabu jechuudha. Sababni isaas asoosama yogguu barreessinu ni yaarna, sana booda ni barreessina, ni yaarna, ni barreessina. Addaan cicitinsa qaba. Garuu immoo barreessuun keenya maal itti fufiinsa qaba. Gochoota akkanaa kana maal fayyadamnee ibsina? Present simple continuous fayyadamuudhaan kan ibsinu jechuudha. B irratti immoo I am making a video for my students. I am making a video for my students. Video barattoota kootiif hojjechaan jira jechuudha. Video hojjechuun kan koo progressiidha, itti fufiinsa qaba. Garuu immoo yeroo dubbii kana ta'uun isaa barbaachisummaa hin qabu jechuudha. Gochoota akkanaa kana ibsuudhaaf present simple continuous fayyadamna jechuudha. Kanarraaf qabadhe kanuma fakkaata ture. Viidiyoo itti aanutti immoo present perfect tense sirriitti kan ilaallu ta'a. Hamma viidiyoo saniin wal agarruutti nagaan ta'a. Garuu chaanalichaaf haarawaa yoo taatan subscribe gootanii viidiyoo ilaaluu akka hin irraanfanne nagaan ta'a.